بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الردي بنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فدا شيكوتي بيا فدا علماء بيا فدا شيكوتي بيا فدا علماء بيا ilmaan Sheekh Abdallaatu koo jirtu qeeroon Sheekh Abdallaatu koo jirtu Sheekh Abdallaatu koo aalima guddaa akka biyyaatti ittiin dhaadannuu fi aalima guddaa akka biyyaan ni qabneennee fakkeenya godhannuu fi ittiin dhaadannuudha waa malee ittiin hin dhaadannu waa malee isaan hin himannu hedduu dalagan hedduu lafaan Sheekh Abdallaatu koo ta'anii mul'achuudhaaf baroota dheeraa umrii isaanii beelaa fi dheebuu keessatti dabarsan bakka lubbuun isaanii feetu dhiisanii bakka lubbuun isaanii hin feene dabarsan akka dargaggeessa tokkootti qanani'anii bakka hundaa mul'atanii waan hunda hojjechuu osoo dandeenii if hidhanii diin rabbii irratti gajja'anii baratanii biyyaa fi alattis ilmii dhaalanii dhaalchisuudhaan ilmii barachuu irrattis cinqamanii barsiisuu irrattis cinqamanii sadarkaa gaangee jalatti hidhamanitti toohida namni biyya naqe hadiisa namni biyya naqe Sheekh Abdallaatu qootee harkame Allahu akbar akka keenya kaarraa kana barri bareedaan yeroon bareedduun osoo hin jiraatin sirni bareedaan osoo hin jiraatin sirna dukkanaawaa san keessatti dukkana san keessatti sirna zulmiin guutame san keessatti osoo mataa gadi qabatin toohida rabbii biyya dhaalchisanii irra hidhamaa irratti tumamaa osoo biyyaan deeysin rakkoo hangana hangas hin jaamne rakkoo osoo gaara buutee gaarri jala taa'uu hin dandeenye jala ta'anii diin barsiisanii ulamaa'ii teenya hadiisa tafsiira barsiisanii toohida biyya dhaalchisanii umrii isaanii diiniif jiraatanii diin irra jiraatanii addunyaa irraa deeman Allahu akbar nuti har'a ilmaan isaaniiti isaan himanna isaaniin dhaadanna nuti bar ilmaan abaluuti jennee isaan faarfachuun isaaniin dhaadachuu yoo akka isaaniin taane faayidaa nuuf hin qabdu har'a Sheekh Abdallaatu koo seenaan isaanii waraabamtee seenaa isaanii san dhageeffannee eebbifnee warraa barachuudhaaf bakka kana wal ga'uun keenya waa malee miti dalaganii seenaa galmeessanii addunyaa irra deeman har'a seenaa dubbisuu malee seenaa dalaguu dadhabne har'a seenaa dubbisuu malee seenaa galmeessuu dadhabne akka isaan kaleessa seenaa galmeessanii addunyaa irra deemanitti dhiira seenaa dalayduu har'a addunyaan barbaaddi seenaa dalaguudhaaf hujii nama gaafata yeroo nama gaafata wareegama nama gaafata dhiironni har'a nuti ittiin dhaadannu hundi beelawanii rakkatanii cittaawanii dhukkaawanii har'an tana seenaan isaanii qalama dahabaatiin galmooytee dhalootaaf fakkeenya taateefti nulleen lafaa kaanee sossoonee waa barachuudhaan waa barsiisuudhaan wareegama nurraa barbaachisu hunda kafallee dhalootaaf waa hambisuudhaan yoo marxibannee fuuldura deemne malee yeroo hunda seena qaraana malee seenaa dalaguu hin dandeenyu seena dubbifna malee seenaa hojjechuu hin dandeenyu seenaa hojjechuu wareegama nama gaafatti afaan kaayyata dhiisanii afaaniif qabanii rakkatanii beelawanii akka silaa gartee lubbuun namarraa hin feene dila tokko keessa kufanii obsanii sabbaranii seenaa dalagan warra seenaa dubbisuu miti warra seenaa isaanii taariinni dubbisu rabbi nu haa taasisu ilmaan Sheekh Abdallaatu koo warra isaan caalu rabbi isin haa taasisu nama Sheekh Abdalla caalee harkamu rabbi isin haa taasisu Sheekh Abdalla rabbi jannata nu haa kennuuf bismillah Sheekh Abdalla rabbi jannata haa kennuuf jannata rabbi isaan haa gananiisu nama waan gaarii dalage namuu ittiin dhaadata namuu kiyya jee himata mataa ol qabatee namuu isaan akka ajaa'ibaa dhaadata kaleessa osoo Sheekh Abdalla waan hamtuu dalaganii addunyaa irra dhiifatanii deemanii maqaa isaanii kaasuudhaaf ni qaanfanna biyya teenya jennee himachuuf ni qaanfanna turre waan gaarii dalaganii addunyaa irraa waan galaniif seenaa bareedduu galmeessanii waan galaniif diin rabbii biyya nuu naquu isaanii toohida biyya dhaalchisuu isaanii mataa ol qabannee ittiin dhaadanna malee mataa ittiin gad hin qabannu namni namuma lama tokko kanuma seenaa addunyaa irra dhiifatee deemu tokko kan sheenaa dhiifatee deemu nama sheenaa addunyaa irra dhiifatee deemu ilmaan isaa hundaa ittiin gaanfata dhaloota isa booda dhufu hundaa ittiin gaanfata ilma isaati jee himachuudhaaf ni saalfata yoo namni isa beeku jiraate illee
nama nu beeku dachiirraa rabbi haa fixuura taati an ilmaa badhuuti jeefittiin dubbatuun baanu arree Sheekh Abdallaatu goo bakka deemnutti nuti biyya Sheekh Abdallaatu gootii bar ilmaan isaati jennee akka isaanii illee ta'uu dadhabnu isaaniin dhaadanna nama akkanaatu isin keessaa beefatis mee maal jettan Allahu akbar nama biyya teenya keessatti gaafa walaloon barrooytee hin beeyne gaafa namni walaloo barreessuu hin beeyne walaloo dhaloonni har'aallee barreessuu hin dandeenye walaloo dhaloonni dhufullee walaloo akkasii barreessuu hin dandeenye barreessee bara dukkanaa san keessa taa'ee mootummaa nama nyaataa san dura dhaabbachaa ture sheeydurrii baasoofaa isin keessaa beemee maal jettan Allahu akbar gootota lafti tun magarsite gootota lafti tun biqilchite hayyoota ulamaa'ota lafti fadis biqilchite ni lakkoofnee ni waan lakkaa'amee dhumuu miti taarika hedduu qabdan seenaalee baay'ee qabdan arraan tana eenyu seenaa isaanii san gaddeebisee hariyoomsa bakka isaanii kan kalee isaa san bu'ee arra seenaa akka isaan dalaganii dabranii eenyu dalagaatu gaafii namatti malee wanni isin kalee isa biyya tanaaf gumaachitan biyya tanaaf taatan takkaa fi lamaa miti waa hedduu biyya tanaaf taatan takkittiin toohida rabbii biyya naguudha fadis qofaaf osoo hin taane akka biyya teenyaatti ittiin dhaadachuudhaaf waan nu ga'uun baannu biyya teenya keessa bana fiqii fi arabiyyaa yoo taate malee hadiisaa fi tafsiirri afaan oromootiin yoo tafsiira kan dachii sossoojaan keessatti namni gattaa'ee tafsiira barsiisee akka dachiin hin sossoone hojiin garsiise Sheekh Abdallaatu gooti Allahu akbar eega isaan tafsiira afaan oromootti kan booda rabbi malee waa gabbaruun adoo dhorkaadha jechuun namaa galte achi dura namni nama akka rabbii yaammate achi dura namni nama akka rabbiitti abdachaalaa ture bara san keessatti dargoota afaan qabuun isaanii warra gabbaramuu baran akkan gabbaramne dura dhaabbachuun isaanii balaa hedduu isaanii dhalte wareegama qaqqaalii isaan kafalchiiftuu sheeyni osoo takka harkan kannatin wareegama jajjabaa kafalanii seenaa bareedduu warra barrooytee isii eebisuuf asii walitti dhufne tana addunyaarra dhiifatanii deeman Allahu akbar Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee guyyaa tokko dubbatanii biyya arabaa tana keessa wajjin turuu isaanii himanii sheeyni nama rabbi kadhatee du'aa isaanii kan qeebalamtuu jawwaanii Sheekh Muhammad Rashaad jalaa dhageem Sheekh Abdallaatu goo du'aa yoo godhan rabbiin ni qeebalaa fi jannama akkaan ikhlaasa qabu nama akkaan tawaadu'a qabu nama akkaan duniyaa dantaan qabne turan wanni isaan barbaadan jabduun kitaabumatti baratan harkachuu kitaabatti baratan harkannaan beelaa fi dheebuun uffata dhabanii daaruun kophee dhabanii lafa deemuun nama isaan hin yaachifne turanii jen wajji bakka takka gallaa namoonni arabaa kun gariin dhufanii du'aa nuu godhi janii gaafa du'aa isaa taateef maallaqa wayii boorsa guuranii faa fidanii afata isaa jala bakka inni galutti sheekha du'aa iteetiin nuu qeebalame janii yoo kannan ummanni kun boodana gabbaruudhaa deemanii awwaan isaan na fidan tana nyaadhu jee dhiisee agabuu bobbee qaree galaa jen kawaan nyaannu hin qabne haa agabuu gallu sheekha ni nyaanna yoon jeen ummanni kun akka rabbiin nu dhaaluu deemanii du'aa isaanii qeebalama janii waan uffituu tana waatu booda jira hin nyaannu waan isaaniitiin nyaatiin jeenna dhorkaa turee jeen osoo maallaqni san jiruu gaafa gala deemu kitaaba waan harkatee fiyatee kan olii ittiin qabne biyya sanirraa nu biraa deemee jen sheeyni Allahu akbar nama akkanaat turan Sheekh Abdallaatu goo rabbi rahmataa godhuuf rabbi jannataa kennuuf seenaan irra isaan dubbattee dhaloonni seenaa isaanii galmeeysanii akka seenaan isaanii jiraattu godhuun waan hedduu nama gammachiisuudha seenaa dalaguullee yoo dadhabne seenaa warra seenaa dalaganii deemanii bifa namaa galtuun barruun haa ta'u sagaleen haa ta'u qopheeysanii nama biraan ga'uun tunis waan takka namu waan danda'u dalaga isaan san seenaa dalaguu danda'an dalaganii deeman nuti immoo akka isaanii seenaa dalaguu yoo dhabne tanuma isaanii tana ol baasuu nu dalagaa takka obboleeysa keenya Ustaaz Usmaan guddifnee galatoonfanna fuuldurattoota isaanii bifa namaa galuun akka har'a qopheeysan kana qopheeysanii dhiyeessuu akka qaban asumaan itti dhaammanna namni naman galatoonfanne rabbiis hin galatoonfatu ashkaru nnaasi lillaahi ashkaruhum lillaahi jen ashkaru nnaasi lillaahi ashkaruhum linnaasi jen nabiin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi namni kaan rabbi galatoonfatu nama kaan nama galatoonfatu jen mucaan kun galatoomuu hin qabu galatoomuu hin qabu jecha